alqaashulla gaafa nu bu'aa turre kolfaanu bira tartu amma immoo sin bu'aaga dabaree wayya martu keenya irratti ajjeefamne keenya irratti madoofne sammuu keessan keessatti akka kositti ajoofne waggaa 27 garbummaa keessan baanne kumaatama soo qabnu harcaatu keessan nyaanne mide alqaashulla booyiga utuu nutti qoostanii fufuutanii wal harkaa nutis bu'aa turre gaa jaarraa tokkoof walakka ignola deemaa baay'een daandii gubbaa lola'ee doofaa mootii gootanii hayyuu waardiyyaa ta'e midire alqaashulla waggaa 150 qolee irratti sin baanne qe'ee keenya keessatti harcaatuu keessan nyaanne nutis akkuma keessan kana wayyoo jennee boonyeerra amma immoo sin bu'aaga carraa gaarii jenneerra midire alqaashulla bara rasaasni keessan manatti nu waxale nus kolfaa turre miti bari imimmaan buusne malee barataa keenya baay'ee harka dhiigaan qabdanii gaafa sana dabareen nu qaqqabaa yaaddanii midire fuusoulla liqimsi ama gottu bara nu agabuu bullu harkaa dhabnee harcaatu isini Ameerikaa teessanii kolfa nutti qasaatu albuuda Oromiyaatiin paaspoortii baafattanii cireen keessan Kanaadaadha irbaata si nyaattanii ere afar bilu midire farsoulla sabni Oromoo silumaa gaaffiin isaa jalqabaa wal makaa osoo hin taane ka'umsaaf galma qaba ciqilee keessan sana isa hatuun gabbate saggoosaa gadi qabnaan narraa kaasaaf iyyate midire alqaashulla malee farsoo barbaacha miti yookaan immoo mashaxaa Oromoon boo'een beeku abbee aannaniif damma nyaata amma gaa bashannanaa turtanii bariga farsoof biiraa guurtanii amma immoo isin bu'aa kanutti kolfaa turtanii midire alqaashulla kana kaa bu'aansa Oromoon beekaan qabduu nuun jettanii mammaakaa nutti boonaa turtanii bar dhugaa keenya haqaaqaa garbummaa keessan sanaani gaafa nu bu'aa turre garaa nuuf laafu miti bar xiqqoollee fuullan guurre harqiswaa nde taraano kan kaleessa herreegnaani gochaa keessa hamaa boossee baa osoo hin taane du'aan siif madaalama baran ammoo Oromoo sangoo gubbaatti baatta in godhu yoo jette immoo ganaa yuudachee nyaatta waa ta'u midire qumxaa'ulla waate hey